Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo baay'ee bareedduu wayitiin isinii deebi'ee jira. Hundi keessanuu itti gammaddanii ni jaalattan jedheen amana. Gara viidiyoo tasaasanii dura warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuun gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Warri nafaana jirtan ammoo bakka lammataa deebitanii nagahaan dhuftanii galatooma isiniin jedha. Gara viidiyootti isin dabarsa. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'eeka. Bobaa jala nu gurraacha'uu fi ciqilee irra miila jilba irra kan nu gurraacha'uu fi miila guutumaan guutuutti miilli gara gadii kan gurraacha'u ni jira. Sababa aduutiin, sababa maaliitiin, sababa qilleensatiin hin gurraacha'a. Kanaafuu isa san akkamitti balleessuu dandeessan kan jedhu viidiyoo bareedduu gabaabduu wayii qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo tana hoo jaalattan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa. Nafaana turaa haga dhuma viidiyoo tanaatti. Ishii gara viidiyootti yeroo seennu akkuma argitan loomii asitti qopheeffadheen jira. Dinnicha qopheessan jira. Saamunaa kana jechuudha. Saamunaan kun foolii homaatiyyuu hin qabu. Saamunaan kun fuula namaatiif illee baay'ee gaariidha yoo qabaattan isatti fayyadama. Kuni haarawaa isaati. Kun jechuudha isa kana duraan irraa fayyadamee ture. Yoo dhabdan ammoo xiyyuu kama fayyadamtan kun olaayii ooyilii yoo qabaattan jechuudha. Kanas fayyadamuu ni dandeessanii. Garuu kun ammoo xiyyuu barbaachisaadha jechuudha. Hafuura hin qabu fuulafiyyuu baay'ee barbaachisaadha kuni kanatti fayyadamtan jechuudha. Amma ammoo xiyyuu dinnicha akkamitti akka fayyadamu walitti deebina jechuudha. Irraan faaqee deebi'a. Kinoo dinnicha irraa faaqee deebi'een jira. Qola isaa irraa balleessa jechuudha. Amma ammoo xiyyuu isa kanaan faayina jechuudha. Akkuma isin argitanitti. Kunoo faaqamee jira jechuudha irraa. Akkuma argitan faaqamee asitti dabalattan jechuudha iddoo kanatti. San booda akkanatti bishaan isaa keessaa baastanii akkanatti erga bishaan isaa keessaa baastanii wanni kun fuulaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Fuulaaf immoo akkatti fayyadamtan viidiyoo biraa irratti qabadhee isinii deebi'a. Kinoo juusin isaa kana fakkaata akkuma argitan. Amma immoo xiyyuu saamunaa jechuudha. Saamunaa illee kanumaan faayitan jechuudha. Akka xixiqqaatti gadi bu'uuf kanatti erga irraa faayitanii saamunaa kama qabdan fayyadamtan isin jedhee jira. Kinoo kana fakkaata. Asitti dabaltanii juusii dinnichaatti jechuudha. Walitti dabaltanii san booda cuunfaa loomiitti dabaltan jechuudha. Kinoo ishee gimmaashitti dabaltanii san booda sirriitti ol fudhachiistan jechuudha. Kanneen saamunaa, juusii dinnichaa fi leemoon sirriitti ol fudhachiistanii erga sirriitti ol fudhachiistanii harka keessan irratti bakka sun gurraacha'etti sirriitti misaaj gootanii irratti dibdan jechuudha. Haga daqiiqaa 5 irratti misaaj gochuu qabdanii san booda daqiiqaa 15 akkas fira dursistanii ni dhiqattanii jijjiirama isaa ni argitan jechuudha. Kanaafuu itti deddeebitanii dhiqatan guyyaa 2 guyyaa 3 osoo hin taane itti deddeebitanii fayyadamtanii homaa waan isin miidhu hin qabu. San booda hin argitan jechuudha. Laalaayi osoo hin laaliin dura waan kun akkana akkas jechuu osoo hin taane dura laalaati fayyadamaa argaa isin jechuu barbaadetti.
Kanuma viidiyoo gabaabduu isin qabattee deebi'ee kan biraatti walitti